Arkafon akkam jirtan nagaa fayyaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garagaraa bakka garagaraa teessanii kallattii garagaraarra silkii yookaan gara bilbila keessanii teeknooloojii haalli ammayyaa fideen daawwachaa jirtan hundi keessanuu nageenya rabbii isiniif haa ta'u bakkuma jirtanitti nagaan isiniif hawwu. Sagantaan tuni sagantaa barnoota faayinaansii dhuunfaatti walii dhiyeessu. Qopheessee kan isinii dhiyeessu ammoo ana akkuma beektan obboleessa keessan Daraaraadha. Erga daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen hanga ammaa sagantaalee barnoota an dabarsu jaalattanii subscribe gootan galanni keessan guddaa akka baharaati. Hedduu galatooma. Kanneen hanga ammaa like fi subscribe godhin akkasuma akka like fi subscribe gootan irraa barattan gamanumaan isin afeeruun jaaladha. Kallattumaan gara qophii teenya taarraa yookaan barnoota keenya har'aatti osoo hin dabarree muuziqaa cimsaa xiqqoo tana booda kan gara qophii teenyaatti ceenu tahaa gara tokkolleen deeminaa na waliin turaan isiniin jedha. Beetiin jira. Akkuma beekamu sagantaan 2-3 yookaan kutaa 2-3 laalleetti jirra. Barnoota faayinaansii dhuunfaatiin wal qabate. Torbee dabree adeemsota yookaan tarkaanfilee namni tokko fudhachuu qabu 5 laallee turre torbee dabree fi torbee san duraatillee. Har'a ammoo sagantaan teenya ta'arraa mata dureen isii the 4 pillars in personal finance yookaan utubaalee 4 faayinaansii dhuunfaa keessatti jiru jechuudha. Utubaalee 4 faayinaansii dhuunfaa keessatti jiru. Utubaaleen 4 kun maal faadha? Faayinaansiin dhuunfaa ifi faayinaansoliileen biraalleen utubaalee bu'uura dhuunfaa yookaan daangaa jidduun baane utubaa dhuunfaa 4 utubaa jajjabaa 4 kan keessaa bahuu hin dandeenyetu jira. Fandaamentaal isa bu'uuraa kan ta'e. So faayinaansii dhuunfaa keessatti wantoonni 4 bu'uuraa kun maal faadha? Utubaan 4 faayinaansii dhuunfaa keessatti argamu kan jennu kun maal faadha? Utubaalee 4 kana kan waliin ilaallu ta'a. Gabaabsinee bifa bareedaa ta'een akka isinii galutti kanneen isinii dhiyeessu ta'a. Isinis like fi subscribe godhuun dagatina. Dhiiroo utubaan 4 kun maal faadha? Utubaa gaboo bitti kaanuma beekna maali wanni Daraaraan asoo no wanni hundi waan irra dhaabbattu qabdi. So faayinaansiin dhuunfaa kunis utubaa 4 kan irratti dhaabbatu qaba. Akkasuma gostiili regardless of investimentii lakkoofsa investimentii ati qabdu. Maallaqa ati qabdu, galii ati qabduun alatti every faayinaansiin hundinuu frameworkii amma si'eemu kanarratti dhaabbataa jechuudha. So faayinaansiin dhuunfaatis utubaa 4 kanarra dhaabbatameetiti itti deemamaa jechuudha. So namni tokko tarkaanfiilee fudhachuu qabu 5 amma dura isinii hime san baree san booda utubaalee 4 kana yoo itti dabalate bifa salphaa ta'een faayinaansii dhuunfaasaa san hoogganuu danda'a jeetiin amana. Utubaan 4 kun maal faadha yoo kanaan jettan taate? Tokkoffaa galiidha. Lammaffaa baasiidha. Sadaffaa qabeenya asseet waan jennuuni. Afraffaan liability yookaan liqiidha jechuudha. Okay. Isaan 4 kana ala faayinaansiileen dhufan utubaalee dabalataati malee gostummaan faayinaansii hundinuu utubaan 4 amma yaamne kun bu'uuraati jechuudha. So amma namni dhuunfaa tokko utubaa 4 kana beekuun wanni isa fayyadduuf maal faadha? So akkamiin utubaa 4 kana hubachuu danda'a? Beekuu qofa osoo hin ta'in hubachuu mee asseetii fi liability irraa kaana. Utubaa 4 keessaa asseetii fi liability akkana jechuun liqiidhaa fi qabeenya. Liqiidhaa fi qabeenya gizee jennu qabeenya jechuun wantoota ati qabdu kan garagaraati. Liqiin ammoo wantoota baasuun kafaluun sirra jiraatu jechuudha. So garaagarummaan isaan kana lamaanii qabeenya qulqulluu nuti qabnu bakka bu'aa jechuudha. Garaagarummaan asset yookaan qabeenyaa fi liability networkii qabeenya qulqulluu nuti qabnu bakka bu'aa jechuudha. Kunoo maal nu agarsiisa? The whole financial picture suuraa waliigala faayinaansii keenyaa haala isaa kan nu agarsiisu jechuudha. Kan torbee dabree gizee ilaallu namni tokko current situation haala isaa har'a amma jiru beekuudhaaf wantoota godhuu qabu keessaa tokko mala networkii jedhamu yookaan qabeenya qulqulluu hojiirra oolchuu qabaadha. So assetiidhaa fi qabeenyaa fi liability garaagarummaan isaan lamaan kana jidduu yookaan garaagarummaan isaan lamaan kana qabeenya qulqulluu nuti qabnu bakka bu'aa jechuudha. Fakkeenyuma gabaabaa tokkoon isiime herrega gabaabaa tokkoon. Amma ati mana qarshii 200 qabda. Kan gatiin isaa qarshii 200 ta'u. Makiinaa ammoo gatiin isaa qarshii 10,000 ta'uu qabda. Qarshii 210. Mana 200 kanarraa qarshii 60 ganaa waan kafaluu qabduutu sirra jira. Makiinaa qarshii 10,000 irraa ammoo qarshii 50 ganaa kafaluu qabduutu sirra jira. Akkana jechuun qarshii 210 qabeenya qarshii 210 shalagamuu qabda.
qabeenya sanirraa qarshiin kun 65 hanganaati kafaluu teessu dirqama sirra jiru. So akkana jechuun qabeenyi waliigalaa haati qabdu qarshii 210 gaafa liabilitii waan kafaluun qabdu sirra jiraatu. Waan kafaluun sirra jiraatu irraa irrifnu ammoo qarshii 145 ta'a jechuudha. So equity nuti achirra qabnu asseetiidha jechuudha. Akkanaani garaagarummaan isaan jidduu bahu qarshiin 145 suni qabeenya qulqulluu ati qabdu jechuudha. Hubattee jeetiin yaada. Okay. Itti fufnee halaallu maali asseetiin maali yookaan akkamiini maal fa'aadha akka qabeenyaa fudhachuu dandeenya. Dura asseetii jennee jira maal fa'aa akka qabeenyaa fudhachuu dandeenya halaallu amma. Qabeenya gizee jennu takkaffaa maallaqa akkaawuntii keessaa qabdu seeviing akkaawuntii qusannaa haa ta'u akkaawuntii cheekaa haa ta'u maallaqa ati baankii keessaa qabdu manneen ati qabdu deebi'ee ammallee meeshaalee faayaa ati qabdu gabaabdumatti wanni nuti akka qabeenyaatti fudhachuu dandeenya. Akkana jechuun garaagarummaan qabeenyaa fi liqii jidduu bahu qabeenya qulqulluu nuti qabnu waan jenneef maal fa'aadha akka qabeenyaa fudhachuu qabna gaa qaama lamaan kana walirraa hir'isuudhaaf kan jiru. Wanti ati akka qabeenyaatti fudhachuu qabdu qabeenya kee hubachuu jechuudha. Understanding your asset maali qabeenya kee? Qabeenya jechuun wanta yeroo ati barbaaddetti maallaqatti si jijjiiramuu danda'u. Hangatii maallaqaa baasuu danda'uun qabeenya jennaa jechuudha. Yoo hangatii maallaqaa hin baafne taate yookaan yeroo barbaaddu sanitti wanni gatii maallaqaa hin baafne ka jennuun sanoo gaafa gatii maallaqaa baasuu eegalsan ka qabeenyaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. So meeshaan yookaan wanti tokko meeshaan tokko yookaan miini tokko kan yeroo haajamne yookaan yeroo gabaabduu keessatti gama maallaqaatti nu jijjiiramuu danda'u hundaa'uu qabeenya jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Karaa gabaabaadhaan na hubattan jeen yaada. Yoo wanni ulfaatu jiraate gama jalaarratti gama komantiidhaa fi yaadaas na kaa'uu dandeessaniin isiniin jira. Duba qabeenyi maaliif barbaachisaadha? Qabeenya jechuun waan yeroon dabalaa deemu. Fakkeenyaaf mana yoo fudhatte manni tokko vaaliyuun isaa dabalaa deema gaafa itti haajamtetti maallaqa jijjiirama jechuudha. Akkana jechuun qabeenyi waan reetiin isaa hangi wanni inni fidu ol ka'aa deemu jechuudha. Akkana yeroo jennu amma fakkeenyaaf makiinaa teenya akka qabeenyaa fudhachuu ni dandeenya. Yeroo fudhachuu dandeenyuu fi yeroo fudhachuu hin dandeenyetu jira. Makiinaan tun yeroo dheertuu deemtee ammas uumamaan waan dippirsheet ta'u yookaan haalli isii irrachaa deemu jechuudha. So equitiin yookaan hangi qabeenyaa nuti maallaqa sanirra qabnu yoo hanga liqii nurra jiraatuutii gad haa ta'u ta'e makiinaa tana gaafa gurguruu kaanu kasaaraa keessa nu galchiti jechuudha. Akkana jechuun liqiin makiinaarra jiru sun qabeenya nuti makiinaarraa qabnu san yoo hacaalu taate makiinaa san akka qabeenyaatti fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Sii galee so makiinaan uumamaan qabeenya dippirsheet ta'aa deemu waan taateef isa lammaffaatti dabarra. Understanding your liability dirqama kee yookaan kafaltii sirra jiru yookaan liqii sirra jiru beeku maal fa'aadha liqiin kun wanni nuti akka liqiitti fudhachuu qabnu liability jennuun kun maal fa'aadha? Wanni liability jennuun gabaabdumatti liqii yookaan deetti wanni jennuun kun wantoota kafaluu nurra jiraatu kan dirqamni kafaluu nurra jiru jechuudha. Maal fa'a? Mortgage kamanaa jechuudha. Kiraa manaa kanneen mortgage maali ammallee liqii makiinaa liqii manaa liqii barnoota siigalee maallaqa namarraa fudhattu ammallee intarastii yookaan dhala ati morgeejiin fudhatte irratti dhufu jechuudha. Wantoonni akkanaa kun hundi credit kaardii wantoonni akkanaa kan hundaa'u akka liqiitti fudhachuu dandeenya jechuudha gabaabdumatti. So wanni nuti akka liqiitti fudhannu wantootaan amma sii hime kanaa jechuudha. Kanneen akka liqiitti fudhachuu dandeenya. Duba namni tokko liqii isaa akkamiin maaneej godhuu danda'a jechuu qabna. Fakkeenyaaf yoo qabeenya ati qabdu liqii asirra jiru gad haa ta'u taate you are in state of payment. Wanni ati qabdu waan sirra jirurra xiqqaa taa'aanaan ati state yookaan naannoo liqii keessa jirtaa jechuudha. Kasaaraa keessa jirtaa jechuudha. Yoo garuu qabeenya ati qabdu liqa sirra jiru san kan caalu taate haalli keessa jirtu haala bareedaadha akkasiin itti fufuu danda'u qabda jechuudha. Yoo liqiin ta'e maaligaa qabeenya kee caalu taate akkamiin waan kana hoogganuu dandeessan. Sii galtee jalqaba waan takkaatu jira. Kana dura jechuudha. Waan takkaatu jira jalqaba jechuudha gabaabdumatti. Dhiifama. So namni tokko waan isaa qabeenya liqii isarra jiru kana maaneej godhuudhaaf
maal faa haala kamiin maaneej godhuu qaba kan jiru yoo halaallu taate fakkeenyaaf liqiin isaa gaafa qabeenya inni qaburra guddoo ta'uu bare maal godhuu qaba namni kun yeroo kana dhufee gattaa'ee haala kamiiniin deebtii kana maaneej godhuu qaba liqii kana deebisuu qaba kan jiru takkaffaa siistama deebti maaneejmentii yookaan haala ittiin liqaasan hoogganu ittiin deebisuu qabu mala barreeffachuu danda'u qaba jechuudha. Akkana jechuun deebti maaneejmentii waan jedhamutu jira jechuudha. Hooggansa liqii kan jedhamu qopheeffachuu danda'u qaba. Kana ammoo asirratti miti kan laalu yeroo biraa sagantaa kana kan itti dhufnu ta'a akkamiin hoogganee waan kana ifirraa deebisuu danda'a kan jiru jechuudha. So tarkaanfiin inni fudhachuu qabu ammaan tana gaafa liqiin isaa qabeenya inni qaburra guddaa ta'uu beeke deebti maaneejmentii haala bulchiinsa liqii kan jiru kana haala itti hojiirra oolfachuu qaburratti xiyyeeffatee hojjechuu danda'u qaba jechuudha. Lamaatu nu hafe lama laalle. Gaggabaabseetiin isinii dhiyeessu jira gaabbaleen kayya. Lamaan nu hafe maali tokko inkaamiidha kaan ammoo ekspensiidha galiidhaa fi baasii jechuudha. Amma reefuun tana gizee qabeenyaa fi liqii ilaallu wanni qabeenyaa fi liqiin garaagarummaan qabeenyaa fi liqii jidduu dhufu qabeenya qulqulluu nuti qabnu nu agarsiisa. Akkana jechuun haala faayinaansii nuti ammarra jirru sirritti nu agarsiisa jechuudha. Duba inkaamii fi ekspensii kunoo maal nu agarsiisa? Sochii yookaan sochii guyyaa yookaan ji'aan yookaan baatii amataan nuti goonu baasiidhaa fi galiin wal qabatee jechuudha. Isa kana nu hubachiisa inkaamiin keenya fi ekspensiin keenya jechuudha. So garaagarummaan isaan lamaan jidduu jiru maal nu agarsiisa? Takka seevingii yookaan ammoo continuous debt payment kafaltii liqii itti fufiinsa ta'e yookaan ammoo seevingii qusannaa waan qusannu nu agarsiisa jechuudha. Akkana jechuun yoo galiin keenya baasii caale wanti jidduu tanaa hafu maal ta'a nutiif maal ta'a wanni sun hoggaasan qusannaa nu ta'a. Qusannaan kun karaa investimentii deemaa jechuudha. Yoo garuu baasiin keenya galii keenya caalu taate wanni nuti baasaa jirru waan keenyaa miti jechuudha. Akkasitti hubachuutu nurra jiraata. So maali ammaan tana mee galii gizee jennu akkamitti hubanna? Maali galiin? Maal faadha akka galii fudhatta? Galii jechuun the all money you generate maallaqa ati maddisiiftu jechuudha. Galii waliigalaa taati maallaqa waliigalaa ati maddisiiftu. Akkasuma dividend waan jennutu jira. Qooda ati aksiyoona yookaan sheerii ati qabdu. Siigalee wantoota akkanaa kana equity manarraa illee fakkeenyaaf mana 200 sanirraa qarshii 65 kafallee ati akkana jechuun 140 achirraa qabda wantoota akkanaa kana. Wanni kanaa kuni guututti maal jennaani inkaamii keenya jechuudha akka galiitti fudhannu. Isaan kana. Duba galiileen keenya wantoonni nuti akka galii fudhannu isaan kana yoo ta'an akkamiin fakkeenyaaf namni tokko maaliidha akkamiin namni tokko seefli yookaan karaa sirrii ta'e baasiisaa baasuu beekuu danda'a. Yeroo inkaamii wajjin baalaansii goonu yeroo galii wajjin wal madaalchifnu akkamiin baasii baase san qixa sirriitiin karaa sirriirra baasuu danda'uu isaa san beekuu danda'a. Dura osoo achiin dhayne dura waan beekuu qabnutu jira. Gosoota inkaamii yookaan gosoota galii lamaatu jira. Tokko disposal tokko discretionary jenna. Galiin tokkoffaan disposal kan jennuun kun galii erga taaksii yookaan gibira kafallee nu hafu. Fakkeenyaaf 10,000 baatii fudhannee 2,000 yoo gibira ta'uu taate 8,000 hafuufan. Kan waan barbaannuuf hojiirra oolchinu maallaqa waan itti haajamnuuf hojiirra oolchinu. Siigaltee galii hojiirra oolu jechuudha. Galii erga gibira kafallee booda nu hafuuti. Lammaffaa galii erga gibira kafallee maallaqa nu hafe san waan barbaachisurra baafnee erga baafne booda wantarraa nu hafu jenna. As jidduu maal kan amma nuti tokko baasii dirqamaa kan baafneetu jira gibiraa fi kaan ammoo baasii barbaachisaa kan mana keessaaf waan adda addaatiif nu barbaachisu. Isa sanis baasnee 10,000 furannu kanarraa 2 mootummaa kafallee 8 nu hafu suni galii hojiirra oolu jennaan wantoota barbaachisaa ta'e. Galii hojiirra oolu kanarraa qarshiin 6,000 hojiirra oolee 2,000 yoo irraa nu hafe waan barbaachisaa hunda nu godhee 2,000 hafu suni ammoo discretionary income jennaan jechuudha. Inni suni takka sadarkaa qusannaa keenyaa takka ol guddisu yookaan ammoo hamma liqii nurra jiru nurraa gaxirrisuu jennaan jechuudha. Gaggabaabseetiin isinitti dheeressu. Inni biraa expensiidha. Maal faadha akka baasii fudhachuu dandeenya? Expensi gizee jenna. Baasii wanni jennuun kun it is outflow yookaan dhangala'iinsa gara alaatti godhamu jechuudha. Maallaqa wal qabatee yookaan baasii waliigalaa ati baaftu jechuudha. Gabaabdumatti baasii wanni jennuun kun. So isa kana gabaabseetiin isinii kaa'e. Namni tokko
qixa sirriitiin baasii isaa isa sirrii san beekuudhaaf jalqaba wanni inni godhuu qabu meeshaan jalqabaatti inni fayyadamuu qabu bajata yookaan siistama bajataa tolfachuu danda'u qaba. Siistama bajataa tolfate kanarra deemuun ammoo keessattuu baasii wal qabatee galii caalaa hedduu ulfaataadha. Bifa kamiin duuba to'achuu danda'a waan kana. Namuu gara adda addaatiin baasii isaa siistama adda addaatiin to'ata. Yaanni waliigalaa kan namni bajata isaa san tiraaka bajata isaa san irra ittiin deemuu danda'u yookaan baasii akka malee tabaasuu jiru san kararraa isa meessu san ittiin to'achuu danda'u nama hundaafuu garagara. Garuu in general akka waliigalaatti baasiilee adda addaa tan karaa bajataa irra deemuu qabdu taate kaayyattee san baasiilee adda addaa tan asirraa simeessitu to'achuudhaaf takkaffaa baasiilee babbeekamoo gurguddoo ta'an baasiilee ta'e keessatti liisti godhuun qabdu jechuudha. Kanneen akka morgeejii, kiraa, makiinaa, kiraa, mana maarika jennu kana wantoota beekamoo dirqama baasuun sirra jiraatu kana wantoota adda addaa baasii mana keessaa baasii dhuunfaa keetii wantoota kana kanaatii wajjin liisti godhuun qabdu isaan kana. Tokko san inni lammaffaa baasiilee garagaraa tan karaa silaa irra deemuu qabdu sanirraa yookaan karaa bajataa haati baafatte sanirraa si baasuu maltu san karaan itti to'atan yaanni waliigalaa tokko kaka'umsaa fi miiraan baasii gootu miira gaddaa, miira gammachuu, miira aaraa wantoota kana kanaatiin ka gootu kana to'achuu danda'u. Gaafa wanni kanaa kun si dhufe dhaabbattee if gaafachuu danda'u qabda. Wanni hin godhuu deemu kuni waan fedhe moo waan barbaachisaadha kan jiru. So yeroo hallitee fi itti yaaduu si barbaachisaa jechuudha. So general gorsii waliigalaa kan asirratti si kaa'uu fi hayyoonni faayinaansiilee si kaayan baasiilee garagaraa kan silaa karaa irra deemuu qabdu kan bajata kaayatte sanirraa si baasu to'achuudhaaf yaanni waliigalaatii fi gorsii waliigalaa baasii kaka'umsaa fi miiraan gootu yookaan bittaa kaka'umsaa fi miiraan gootu san to'achuu danda'uudha. Qophiin xiyyaataarraa tana fakkaatti. Gabaabsee kaniin isinii dhiyeesse. Qophii wal fakkaatu hanga walitti deebinuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi rahman rabbi isinirraa jiraatu. Peace.